daqiiqaa sadii garaa kan kee amma si zimbal garaa kan kee amma si haaciniinu. garaa mana cininaa miti. Teetraan liqimse daqiiqaa sadii maayikii banadhu waaqummaa Yesuus ragaa wajjin lallabe maayikii siraa qabadha banadhu maayikii. Wanti ati dubbataattu kun qaxxitaa waan seexanni dubbataata obboleessa wama badduu fi guyyaa diqoo haga jiraattuuf ati waaqatti akkana dubbattaa maaf akkana jettee dubbatta waaqa samayii jiru. Eeshi daqiiqaa sadii. Dubbii cubbuu caaluu dubbataataati namallee balleessaatti ofiillee badaa jirti. Eeshi amma meera keessaa bahitii waaqummaa Yesuus daqiiqaa sadiif nu lallabime ragaa wajjin waan boodatti rakkanne. Maan tu dura marakkisana udubee dhagaa gaafatte dhagaan si hima jaara aduu gaafatte si hima wanta barbaadde busaa barbaadde dubaafatteeti busaan afaan baafattee sitti himuu danda'a ati ammoo nama taatee akka daa'imaan jedhin nama ka waaqa ishee maayikii qabaddu booti akka tokko dhawatta boos nurra maayikii qabaddu ati eessaa dhufteeti way ajaa'iba. Ishi marata eenyu maranata banaddu waaqummaa Yesuus daqiiqaa sadii lallabee isaan seera haala daangaa cabse. Macaafa qulqulluudhaa dubbiseen siif dubbadha yoo na dhageechi yoo na dhageenye immoo akkanumaan hinaasawan. Ayyee waaqummaa Yesuus nu lallabee. Eeshi. Lakkoofsa shanirraa si dubbise waan. والله وجارتي وان جارستي اني بيتي بر تناف بقى خفلت قوبس والله قوبس عندك تكو ست كل فارق ماشي ايش لا بيا دقيقه سدي لا بيت توماس immoo yaa gooftaa eessa akka ati dhaqxu hin beeknu karichi immoo akkamitti karicha immoo attamitti beekuu dandeenya jedheen Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa hin dhufu lakkoofsa torba ana beektanii otoo jiraattanii abbaa koos hin beektu turtan taap koppilinkii godha dhaggeeffadhu hin beektu hin argitus jedheen Filiphos immoo yaa gooftaa abbaa nu argisiisi kanaa achi nugaa ittiin jedhe Yesuus deebisee otuma ani yeroo dheeraa hammana ga'u isin wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beektanii Filiphos namni ana arge abbaa arge attamitti abbaa nu argisiise jettaree ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amantuure abbaa isa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjeta abbaa isa ana keessa jiraatutu abbaa ana keessa jiraatu jedhaan malee dubbii ani isinitti dubbadhu hundinuu ofuma kootiin hin dubbadhu jedheet abbaa isa na keessa jiraatu jedhaan isa na keessa jiraatu santu dubbata jedhaan kanaafuu ani abbaan na keessa erga jedhe ani abbaan daqiiqaan kee dhumate maarree nagaa kan ergan dubbise maalanaasaa kan kana caala kanumadha galatoom eenyutu abbaatu Yesuus keessa moo Yesuustu abbaa keessame ani abbaa keessa abbaan ana keessa jedhee dubbata direct hamtuu keessa hamtuu ham keessa anis isa keessa innis na keessa jechaa asuma dhaabbadhu abbaa caalii jirtaa abbaa caalii viidiyoo bani mee adaraa kee burcuqqoo abbaa lamaan natti as kooka na dhaqqabe kubbaayyaa tokkoo fi burcuqqoo takkaan dafii ani falaasfaa kee dhaga'uuf miti sagalee kan irratti hafuuf nama dhaabbadhu ati faraqaatee fixattee aanaa dubbatanaa kabaji faraqaatiyya lakki kan burcuqqoo minamina jedhe abbaan caalii aboo naa kabaji kaayaa bileessoo nama nu jedhee anis falaasfaa kee nama jecha kana rakkoon qabu amanii miti amanuun dirqamaa miti obsi haadhookuuf maal taate ani falaasfaa min dhaggeeffachuuf yeroon qabu ko deeqaa muraasa waan qabu ban seeni yoo jecha kun maal jechuudha jechi kun maal jechuudha jettana gaafadhu kan kanaan ala falaasfaa isin dhiyeessitan viidiyoo tichika wal keessa kaayi laal harka mirgaa abbaadha harka bitaa Yesuusi kuni kalaqa sammuu keetiiti kaa siin galu abbaatu Yesuus keessa seene sagaleen kun dubbate siin galu ko kitaaba dhangallee qabattee deddeemtaanii waaqaati burcuqqootti fakkeessitu hin qabu ani
ይሄ በብርጭቆ እሺ የምታስመስለው አምላክ የለኝም። ይሄ አንተ ዳበዱ ደቂቃ ያዝከው ተክ የተፈጣሪ ሰው ተፈጣሪ ነው። የኔ አምላክ ግን እሺ ፈጣሪ ነው። እኔ ስለ ዳቦ ፈጣሪ እንጂ ስለ ንፈጠራ ብርጭቆ አቦ አላወራም። ሰዓት ያንተን ይፍጠት ብርጭቆ ጋ ሰዓት ስመረው ይፍጠት ከፈለግ ሰዓት ይፍጠት ሰዓት ብርጭቆ ይፍጠት kee cabsi yoo barbaadde malee waaqa burcuqqootti fakkeeffamu hin qaban uumaadha. Isa si uumed Yesuus Kiristoositti baradha. bo Jinni wajjin salaatta akka yoo naannoo jinni harar geeda salaatta kan isin biratti fakkeessa. abo obsi kaa mucaa maal taate ati akka naannoo argeenni farada jechuun waan hamaadha kuttee laalamma abbaa caalii burcuqqoo summee fuudhiitii taarka mirgaa sun abbaadha taarka bitaa immoo kiristoosii mee kamtuu kam keessa akka seenu waliin haa ilaallu hayyee harki mirgaa abbaa kunno Iyesuus keessa seene gaa kunno abbaan Iyesuus keessa seene haya Iyesuus ala jira abbaan Waaqayyo keessa si jira yaadhiisa obboleessa kiyya burcuqqoo guuteetti waaquma si jiraachisaaru kana burcuqqoon fakkeessisaa. burcuqqoon tun qaalii bar birrii 30 irra caaltii bar hay maal taate Waaqa si uumeen akkana fakkeessitaa. Amma kee harka kan obboleessa keellee kan kiyya si jajjabeessees akka dubbattu si godhaaru isa. Ati gin burcuqqoo fakkaata jettee burcuqqoodhaan wal keessa galchuu mokkoraatta. sanii miti mee Waaqayyo miira siif keessaa yaadhiisa. suutuma ishi amiin waan isin jedhu mee taarikee keenya waa si gaafadhu mee suute jennee haasofnaa dhoko jaalalaan haasofnaa ishi በጣም itti xuroo koy Shaayii waan waaqaa innaa dubbattanii difratiin dubbachuun dhiifne baay'ee kun salphaa miti. ishi dhiifne Baay'ee amma waan ulfaata. siin jedhu ishi waan siin jedhu Iyesuus Kiristoos cuuphamee moo hin cuuphamne Cuuphame maal gaafiin qabu ni. aya gaafa cuuphamu sanii wanti foon namaati moo foon maalii uffate Foonuma namaa uffate. taankiyu lafarra jira moo samii keessa jira Yeroo kam yeroo cuuphamu san foonuma uffatee lafarra jira. haya hafuurri qulqulluun waaqa keessaa dhufe bifa gugeetiin ceequusaarra buufate moo hin buufanne Itti bu'eera irratti. hafuurri Hafuurri qulqulluun. qulqulluun bifa gugee qaba moo bifa namaa qaba Bifa hafuurri qulqulluu jechuun manfasiidha. yeroo sanitti Fakkeenyumaan yeroo handarii sanitti handarii yeroo sanitti yeroo sanitti hin baane yeroo irra buufate sanitti bifa namaatiin irra buufate moo bifa gugeetiin bifa handarii jedhama miti gugee jechuun handarii jechuudha. adariidha andarii miti adarii Handarii bifa bifa adariitiin irra isiitii. buufatee mi galatoo garuu Iyesuus bifa namaa qabaame ogguusan hayyee galatoom Iyesuus lafarra jira hafuurri qulqulluun bifa adariitiin eessarraa dhufee irra buufate Handarii intin fakkii isaatiin hafuurri qulqulluu eessarraa dhimmattu dhufe qophaa'eeti isatti sa'aatii sanitti qophii eessarraa dhufe eessarraa naanni dhufe lafar kanar deemu. Karaa abbaatiin dhufe. waaqa keessaa gad dhufee mi Karaa abbaatiin. hayyee baantiiwwan waaqaa banama moo hin banamne ogguusan Gizema sani abbaanis isa ilma jaalatamaa kana dhagaa jedhe achumaan hafuurri eessa keessa qulqulluun illee sagaleen tokko waaqa keessaa dhagaame kun ilma sama koo irraa isa jaalatamaa kootii je miti dhuga dhagaa abbaan isatu wanta inni jedhu galatoom sana. abbaa yeroo san bifa isaa namni arge ni jira Yaa hin argine eenyullee argine iyyuu. galatoom eessa keessaa dubbate Samii keessaa dubbate. Iyesuus eessa jira Iyesuus ammoo lafa jira Yordaanos ture ennaa sani. galatoom kanaafuu eega abbaan bifa isaa namni arge hin jirre samii keessaa kun ilma kiyya jee samii keessaa dubbate Iyesuus bifti inni uffate nama ta'ee lafarra jiru hafuurri qulqulluun bifa namaa osoo hin taane bifa adariitiin samii irraa dhufee erga ceekurra buufate jarri sadeen kun wal keessa jiran yaaya Bifa handariitti Kiristoos irra hennaa buusanii fakkeenyaaf hafuurri qulqulluu isarra bu'ee handariin jechuun fakkeenya akka nagahummaan himama yeroo darasootatti bu'amu fakkii ibiddaatiin bu'ee jedha. Amma ati tokkocha bichaa utuu hin taane innaa darasootatti irra bu'ullee akka ibiddaatiin
afaan adda addaa Darasoota qaama adda qabu. addaa akka kenneefillee yeroo baala hamsaa irratti hoo afurri qulqulluu bu'ee raabeessaa irratti illee hin dubbifne yoo ta'e illee Awwaa'ee dubbisuu darasaa hin hin danda'amu. gaafanne darasatti ibidda bu'ee waa takkaan garree amma waan jedhu Iyesuus lafarra jira foon namaa uffate cuuphamee Yordaanos jira Waaqayyo abbaan samii keessaa hi dubbatee kun ilma kiyyaa isa dhagayaadhaa je akkasimi abbaa dhugaa. fi Iyesuus akkami wal keessa jiran Iyesuus foon namaa uffatee lafarra cuuphamee lafarra dhaabbata Waaqayyo abbaa bifa isaatuu namni argeen jiru waaqa keessaa hi sagalee dhagayame sagaleen isaa dhagayame Tanaafuu isaan wal keessa akkami jiran adda adda moo tokkore akka tanatti. Durumaan dursee foon uffachumaaf isuma biraa dhufeera. Siigalee amma akkuma matsaafii Yohaannis Amma naa gale goobas goobas naa deebiste. Durumaanuu abbaa biraa dhufee minni. Abbaa biraa dhufe abbaa biraa wal keessa jira jechuun wisuma waliin jiranii. Eeshi aya dhaabbadhu deeqaa takka abbaa biraa dhufe lafarra dhufe abbaa samii dhiiseeti abbaa biraa dhufee mi. Abbaa biraa dhufe foon uffatee. Abbaanoo eessatti hafe. Abbaan ammallee kun dhagaatuma jira argaa jira manfa. Niin beeka kana waliif galla. Anillee siin hin mormu. Kana siin hin mormu. Akka abbaan argaa jiru, akka abbaan dhagayaa jiru, si wajjin waliin mormu, kun waan dhugaati ba'eessa dubbatte. Garuu kaniin siin jee gaafa Yesuus abbaa dhiisee lafarra dhufe abbaan eessa jalaa hafe. Yeroo Yordaanos illee dhagaatuma jira inni beekootaan qabu. Dhagaatuma jira samii keessa jira moo abbaan lafarra wajjin dhufee siin jedhe bar. Waaqayyoof nama waan tokko gooteetti waan argattu ta'eefi nama bichatu bootaa tokko bicha ta'a yookiin ammoo amanattiin kiyya keessa jiru Finfinnee manatti goojjoo wayii keessa jira nama fakkeenyaaf. Eeshi abbaan eessaa lallabe sagalee abbaan eessarraa dubbate. Haa ta'u abbaan ijji isaa isa bira jira sa'aatii sanitti. Ani waa'ee ijaatii fi miilaa aboo akka gaariitti haasa'u jira taarikee keenya akka bareedatti haasa'u jira walii galaa deemu jira. Atama waaqaa fi eessa jira innaa jettu samay illee akkas jedhe eessaa dubbate eessarraa dubbate. Samay keessaa dubbate sa'aatii sanitti. Iyesuus eessa jira ogguusan. Iyesuus ennaa sanii Yordaanos hin jira. Lafarra jira moo samiirra jira. Lafarra jira. Abbaan samiirra jira mire. Akkamiin wal keessa reeknoo abbaan samiirra jira samiirra haasa'u. Iyesuus lafarraa cuubamaa jira. Siif hin galu amma ati ka dubbataattu waan namaaf hin galle siif waan hin galleef sitti hin qoxxaramu yamma kun. Sitti hin qoxxaramu sitti hin laakkaa'amu yamma kun. Maali maraataa dhaabbalee sobbar fuul qalamii akkamiin natti lakkaa'amne maal lakkaa'ama silaa akkamiin namaan galuu eetta kitaaba namaan gallee hin deemsaane. Siif galuu wanti dideefi. Waaqa waan garagara gootee gaa achi kaattee kaan as keettee waan laalaattuuf malee waan wal keessa jira yoo jedhe yaada tokko amma si gaafadha. Iyesuusii foon namaa uffate moo Waaqayyo abbaa foon namaa uffate? Iyesuusii foon namaa uffate. Waaqayyo abbaan foon namaa uffate? Waaqayyo abbaan hin uffanne. Galatoome. Iyesuusii dhalate moo Waaqayyo abbaa dhalate? Iyesuus Waaqayyo abbaan dhalate dhufeet ilaa akka yoo akka namaatitti illee ilaalta asitti illee dogoggoratu uumama waan ta'eef akka namaatii miti amma gaafuma laa dhiifama taarikiyya taarikiyyee taarikoo waan isin jedhe haasawa malee akka kanan laaluu fi akka isa ilaaluu miti Waaqayyo Iyesuusii dhalateete Waaqayyo abbaanoo dhalate Waaqayyo abbaan hin dhalanne galatoome Iyesuusii mul'ate moo Waaqayyo abbaatu ijaan mul'ate Iyesuusii mul'ate Waaqayyo abbaanoo ijaan mul'ate. Ijaan eenyullee yoomillee unkaan asii miti hennaa Addaamiif Hewaan uumamanillee hennaa Israa'eel Gibxii baanillee hennaa karaa waggaa kana muluu gara waggaa kuma jahaa kana keessattillee lafa irrattillee samaa irrattillee mul'anneeyyu abbaa. Mul'ate sunillee isaa miti. Oodoo wallahi galatoom thank you. Afaan simuriin hidhiin malashiiti. Hidhiin danta afaanuma simuriin laalamma waan siin ja'u. Ishi bareedaadha. Waaqayyo abbaan nyaatee dhuga moo Iyesuustu nyaatee dhuga? Iyesuus fakkii namaati be sa'aatii lafa sana dhufetti akkuma namni nyaatee dhugu kana waan namni hojjetaa ture siin ja'a.
Ishee Waan kana amma bareeda. ka Kiristoos. Iyyasuusiitu Waaqayyo abbaatu Iyyasuus irraa barata moo Iyyasuustu Waaqayyo abbaa irraa barata? Tunillee amma dogoggora qabdi. Waan inni nuuf jedhee foon uffate malee kun kaan irraa hin baratuyyuu qixa wal caachuu hin dandeettuyyuu. Haya, Abbaan Iyyasuusiitu abbaadha moo Waaqayyo abbaatu abbaadha? Kamtu ilma? Waaqayyo si haa eebbisu. Kun ammoo Iyesuus ennaa sama irraa gadi bu'u qixa ka turan abbaaf ilmi qixa ka ta'an waan ajajameef ilma jedhame waan dhalateef ilma jedhame malee sama irratti Hayyee abbaa ka jedhamu Waaqayyo abbaatu Iyyasuus ajaje moo Iyyasuustu Waaqayyo abbaa ajaje? amma asitti illee dogoggora qaba. Dogoggorri maali? Ajaja tokkollee hin qabu sama irratti. Atta goonaa ka jedhu waliin mari'atani hin dubbatani. Baqqaan bu'eef isaaniif bootaa isaanii bu'eet Ishee isaaniif. Iyyasuus Kiristoos osoo hin dhalatin dura maal ture? Uduun dhalatin dura maal ture? Samayitti Maal ture? uumaa ture. Uuma maraa isatu uuma. Uuma maraa isa harka jira. Maleekaan martiin isaan uumaman. Bakka takka ta'e Iyyasuus uumaadha. Iyyasuustu uume kan jedhu macaafarra amman kiristaana ta'a. Galgala kanaan. Yalla. Yohaannisii tokkorraa jalqabee dubbise. Yohaannisii tokko. Maal jechuun Yohaannis jedha? Wangeelii. Laal. Dubbisi tokko. Oomi. Okay. Isaan uumamee ka jedhu jira. Dhiifama abbaa caalii ogi takka. Oomi. Nagaan isiniif haa ta'u. Banii naadaan biran jiru. Taarikii akkam nageenya Waaqayyo siif haa baay'atu. Nagaa isiniif haa ta'u obboleessa. Akkam nagaadhaan? Nagaa jira galanni waaqaa ta'u. Nagaa alhamdulillah. Yesus maal siif taha? Yesuus waan hunduma naaf. Okay. Waan hunda erga siif ta'e qaama kan keellee siif ta'a? Qaamni kiyyallee ka isatu naa uume harka isaa irra jira jechuudha. Waan hunda naaf taha jette qaama kan keellee siif taha siin jedhe. Qaamni kiyya harka isaa jira jechuu barbaadeeti. Qaamni kiyya wanti hundinuu harka isaati irra jira. Harka isaa irra jira moo qaama kan kee siif taha? Qaama kan keessi taa'u osoo hin taane na uumeera. Uumaa waan isaa ta'eef waan inni harka isaatiin uumameef ammoo ani halaafinata yookiin ammoo bootaa inni naa ta'e san ta'eet jiraataadha jechuudha. Nama bootaa Kiristoos na uume san akka na uumeen beekaa. Halaafinata naa kenne saniin adaraa naa kenne saniin isa fakkeenya isaa bu'eet jaalala isaa inni naaf ta'e san isarra ta'e jiraataadha jechuudha. Fakkii isaatiin jiraataadha jechuudha. Waaqayyo siif taha? Isa jiruu inni naa jiraate san naaf bootaa isaa cubbuu kiyyaaf naaf wareegame san ani isaaf jiraate. Waaqayyo siif taha siin jedhe waa'ee cubbuu du'iitti osoo hin tahin Waaqayyo siif taha? Siif ta'a jechuun maal jechuudha? Waaqayyo kan keeti jechuudha. Situ Waaqayyoodha jedhee immoo isatu ani Waaqayyoodha ofiin jedhe. Waaqayyotu gooftaa Yesuusitu ammaan booda jiruu kiyya naa jiraadha jedhee nu biraa deemeera waan ta'eef nu isaaf bootaa Ani waa'ee jiruu si. Wallahi aboo qalbiin teessan tun waa histiin qabduusa. Qalbummaan teessan tun histiin qabduu naa jiraadha jedhee deemee. Eessa deeme? Samii jira. Akkuma Samii nama. meeqaffaa? Samii meeqaffaa jira? Ammas nu dhagaaraa nu laalaaras nu amma. Akkasin jedhe samii meeqaffaarra jira? Samii meeqaffaarra? Samii meeqallee haa ta'u torbaffaa ta'uu danda'a jahaffaa ta'uu danda'a. Hagam akka ta'e hin beeku macaafa irratti waan ani hin dubbifnee fi waan hin dubbifne waa dubbadhee hin danda'u iyyuu ani. Ishii waa si gaafadhu. Inni Waaqayyoodha jette. Waaqayyoon kee kuni du'ee moo ni jira? Bageeta biyyeessuusim. Fanqilee ka'e jaan jiru maqaabirii eenyullee kaan isaa achitti. Eenyullee Fanqalee jechuun maal jechuudha? isaa Kiristoos. Addanaa baasaa deema addanaa baasaa. Bootaa inni ka'eeru. Khalas. Ka'iitii isaa moo? Lakki
fanqalee jechuun sanqaliidhaan xirimjee Fanqalee jechuun jechuun akkan isaa yaani fanqalee sanaan hangalini. fanqalee jechuun dhagaa gurdaa isaa kan kaan itti daraddaran isa irraa inni wonna jee hin garagalchee jechuudha. Gargalchee irraa ka'e jechuudha. Maa dhagaa garagalcha eenyutu jeese isa? Ufumaa of kennee warra Israa'eliititu Jechuun eenyutu jeeseen jee? Israa'eliititu Jechuun eenyutu jeeseen jee? dabarse. Warra Roomiiti warra wataadara warra Roomii sanniin. Okay. Wataaddaroonni waaqayyoo keejjeessan kun nama moo waaqa isaan? Ufumaa uf dabarsee kenne malee daqiiqaa tokko Ahaa. akkana isa tuquu Goobas, hin danda'anii. goobas. Amma naa deebiste. Ifii fajjeesse naan jee egaa. Dafi. Ofii uf ajjeesee miti uf dabarsee akka harka isaaniititti uf kenne namaaf kenne warra naafillee amma ani waggaa 2000 duratti akka naaf warra gamee akka naaf du'e hin beekaa achiin booda ammoo bootaa kiyya naa bu'ee jechuudha. Kanaafuu amma ani Mee duuniitiin hin dhaggeeffadhu amma barbaachisu. tabootaa teetitti dhiisiiti ati nuti kunno waaqa guutuutii fi jaarraa abbaa gadaa hundaan nu wareegame tasaniitti dhiisi ati Hin Oromoodha. fayyitan jechoo warra saniin. Isin amma An baay'ee fayyaa garaa qaba nama dhage. nyaattu. Itti dhiisi Hin amma ati fayyitanii wayisi amma gaafa. isin hin galtanii. Daqiiqaa takka Mootummaa daqiiqaa takka. Waaqayyoon galtanii. Obsi kaasa obsi. Waan siin jedhu amma ati dhuguma waaqa jiraataa ati ilma dhiiraati nama ballakee gartee kunoo rifeensi si addaate kanaa yaa obboleessa kiyya ka bishaan si daalachaaye mee waan si gaafadhu sammuu deebi'i waaqayyuma ilmi namaa ka inni uume cafaqee jeesa fannisee waaqayyoon ni du'a. Bootaa namaa du'e jaara malee beela Ishii bootaa namaa guyya meeqaaf du'e? guyyaa sadi boo qabu Guyyaa sadi- jimaata guy- qaba jimaata qabamee jimaata galgala masqala irra oolee qidaame galgala jimaatuma bu'ee jimaatuma sani maqaabirii seenee qidaamee achi Jimaat- oolee uhudii ganama ka'e. Mee amma waa san hin baanu bar waan sin jedhe guyyaa sadeen Ragaan kun. guyyaa sadeen du'e sana gandi eenyu waaqeffate ijaaza fudhattanii? Takkaa dubbachuu danda'a? Booda irratti dubbattamaa Gaarii jira. fayyadamu yoo dubbii sirreeffadhu ishee. Rifeensarra mataa'eef kaaye. Huccuu ofirraa kaaye. Akkin jee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Taarik Eh, guyyaa sadeen san gandi eenyu waaqeffachuu ture? Okay. Akkuma beekamu abbaa ilma hafuura qulqulluuti tokko ta'anii ka jiraatan jiraataa bara baraa jedhamanii. Kanaafuu abbaan tokkichaan jira. san du'e bir. Tokkochaan sun yooma san guyyaa sadaffaa irratti ka'e. Abbaa dhaggeeffadhu abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan kun tokkoomi walitti Walitti tokko. tokkichaan san waaqni tokkichaan san du'e. Yeroo duusanii Eenyu abbaan waaqessa gandi? jira. Abbaan Akkamitti abbaan jira? Tokko naan hin jenne wanni tokko meeqa bira ajjeesanii meeqa dhiisa yoo sadii taate sadii naan jette yoo sadii naan jette tokko ajjeesanii lama hafeensi hin jaa tanaaf ajjeesan san firraa dhiisaniiti hafe san waaqessanii hin jaa garuu tokko yoo naan jette ilma abbaa hafuura qulqullu sadeen kun tokko naan jennaan tokkichaan sun waaqni tokkichaan du'e eenyu waaqessa gandi? amma tokkummaa isaanii sitti himaa eegasuu tokkummaa isaanii waan siif hin galleef abbaa ilma hafuura qulqulluu qaama sadiitu jira. Qaamni Gartee? sadiin kun yaadaan tokkocha jechuudha. Yaada tokkocha qaban jechuu malee Goobas qaamaan Allahu tokkocha akbar jechuu miti. Allahu akbar Qaamaan Allahu tokkochaa akbar. miti. Yaadaan tokko malee qaamaan tokko miti jechuu. Dhugaa akkasii. Akkanatti ifanaa baas. Nutis ka ilaa amman tanaa jecha jiru. Iyesuus abbaa sadan waaqa tokko waan jaamu dhiisaa jara keenya. Kun kijiba hin jiru yaadaan tokko takkaa barsiisa rabbiin barsiisu Iyesuusis barsiisa. Waan rabbiin barsiisi jedhee itti hime Iyesuus barsiisa. Barsiifni an barsiisu kun kan koo miti kan isa na ergeetii Iyesuus Kiristoos ja'a. Sigalee Iyesuus akka yaada waaqayyootti waan jiraatuuf namni hundinuu akka yaada waaqayyootti akka jiraatan barbaada. Yaa abba akkuma anaa fi ati tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif si kadhachuu kooti jedheen mitire.
dhuga. Akkasuma Gini mooniin yaa dogoggore egaa. wanti dogoggorte amma Kiristoos hinnaa abbaa irraa fuudhaatuma namaa dabarsa hinnaa jettullee dogoggora qabaachuu danda'a. Maafi Akkas hin abbaa jenne irraa bara. hinnaa achirra. Akkas hin jenne. Akkin jedhe Eh, yaa abbaa akkuma ani fi ati tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif si kadhachuu kootii jedhe mitire. dhuga waaqayyo si haa eebbisu hubannoo argatte asirratti argite amma kun yaada liyyuunaatii tokkollee hin qabnu asirratti. Ayyee galatoome. Laal yoon dogongoruu baadhee fi mucaa keenya. Iyesuus Kiristoosii fi Waaqayyoon tokko gaafa jennu qaamaan tokko humnaan tokko beekumsaan tokko osoo hin taane barsiisa rabbiin ol aane Iyesuus barsiisu Waaqayyoon tokkichi Iyesuus barsiisee Iyesuus hawaasa barsiisa. Ergama Waaqayyoon ofiisaatii akka kaayoosaa karoora isaatiitti itti hime Iyesuus barsiisa Waaqayyootii fi ergama Waaqayyootii raawwachuudhaaf gartee ergame. Akkasumaami Amma asirratti homaa rakkinni hin jiru gini amma fakkeenyaaf ijoolleen lakkuun tokko yoo jiraatan wal qixa ta'anii jiran yoo tokkochi gadi bu'ee tokkochi olitti hafee jedhe akkana godhi yoo jedhe tokkochi ergaa jira tokkochi ammoo ajajuma kan kee ajajamaa jechuu amma fakkeenyaaf yoo inni duba jarri lamaan lakkuu dhalatanii. kun wal qixa ta'anitti waan godhuu qaban waan yaada tokko qaban Jarri lakkuu akka yaada dhalatanii. tokkootitti maaliif wal caachuun qabdu lakkuu jechuun fakkeenya si himaara warri kunniin abbaanii fi ilmi jechuun waliin caalan jedhattee fuutee wayii fudhattuu wayya malee amma fakkeenyaaf abbaanii ka'ii dhaqiti ijoollee nama lafa bira dhaqiti ijoollee kanneen fayyisi akkana godhi barsiisi jedheeti miti akkana walumaan jechuun walumaan maal jedhan bakka anin deema Eeshi waasi jedhu. bootaa isaaniin bu'aa bootaa isaaniin bu'aa Taarikiyyee. Taarikush. Taarikiyyee waan siin jedha adoko. Iyesuus Kiristoos dubbii Iyesuus ni amantaati. hin amana hin amana. Iyesuus abbaan na caalaa jedhe dhugama soba. Abbaan na caalaan sunillee amma asirratti kafaallaa'u maal ta'e abbaan na caalaan foon uffachoo isaatiin foon uffachoo uf gabbisee jechuudha. Ragaanaaf inni abbaan na caala jechuun foon uffachuu isaatiin kan jedhuuf macaafarraa na deeggaramime. Ahaa kun amma isiniin kennamneef isiniif hin kennamneef kun maafi isinii Yesuus akka gadi bu'u waan barbaadaniif ragaa barbaaddani. Kuni garuu Aariin kaa duba ragaan lakkii gabbuu fi ol ba'uun gaafatu ragaan beekumsaaf gaafata maaliifati abbaan na caala innaa jedhu innis maaliif foon uffateera moo foon uffatee hin jiru maal waa'ee foonii bakka sanatti hin dubbatu. Ati immoo abbaan na caala Eeshi. jechuun foon uffachuu isaati ilaallata yoo kannaan jettu taate ragaadhaan macaafarraa abbaan na caala jechuun waan foon uffateef jechuudha kan jedhu macaafarraa koomentaatoroota garaagaraarraa kontekstuwaalii bakka saniitii waliin mee koomentarii takka hayyuu kiristaana addunyaa ka'arraa ka duraanii bakka fadhee nama tokko hawaan kan akkasitti hiike yoo ati naaf fidde ani dhugaa dubbii keeniin fudhadhamee naa Eeshi anillee gaafii si gaafadha. Abbaan ammoo abbaan ammoo akkas jedhu jira ka ilmi kiyya yookiin ammoo Kiristoos naa gadi ka jedhu jira yookiin ammoo nama akkas jedhee dubbisu argitee taate dansoota keessaallee samayii irraallee maleekaa irraallee isaa gadi ka jedhu Kiristoos gidi haga gadi harkeetiin jira. naa kennaati yoo jiraate. Eeshi. Isaa gadi inni gadi isaa gadi ka jedhu. Ish Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 takka moo boqonnaa 40 takka 40 takka na fakkaata I think lakkoofsa takka irraa banime. Macaafa biraa qabda. Moobaayilii qabeera. Amma asin dubbisaa moobaayilii qabee. Ish macaafa Isaayyaas raajichaa siif hin baasa yoo barbaadde viidiyoo iyyuu siif baasuu danda'a. Na bira chiggiriin Ishi garatoma waan baalle wanti isinitti himu asirratti matsaafni dasirratti irraa kaasee haga raa'ii Yohaannis. Hayi innis haguma baaftaniif isin himuu barbaadeeti. lakkoofsa Haguma lakkii baaftanii. wanta laalta. Maali boqonnaa 42 lakkoofsa takkarraa. Akkana jedha la. Hodo. Yaa mucaa namaa waaqayyoon inni nu uume lamaa miti tokkuma. Akkana jedha laal.
Waaqayyo itti fufee kunoo gabrichi koo inni ani ol qabu. Inni ani fo'adhe inni ani jaalladhu. Isa kana ani hafuura koo isaaf kenneera jedha. Eenyu dubbate? Isuma. Eenyu dubbatee jee? Abbatu dubbataara Abbaan kuni maali? Abi jechuun abi. Abbaa jechuun maali? Barreeffamni kun maal jedha? Maal jedha exact Waaqayyo. Galatoomi abbaan Waaqayyoodha isaa dubbata. Gabrichi koo kan jedhu gabrichi Waaqayyoo kun eenyu? Isa ilma jennu Kiristoos. Kanaafuu abbaan kuni gabricha moo Waaqayyoodha abbaan? Abbaan Waaqayyoodha moo gabricha? Argitee amma asirratti illee dogoggoratu jira. Dhiifama naa godhi dogongora macaafarra yoo jiraate ani kana wajjin dilesa rakkadhu. Abbaan asirratti abbaan kuni Waaqayyoodha jedhamoo gabricha jedha maqaan abbaadha? Waaqayyoodha moo gabricha asirratti? Maal jamee dubbisin dhageenye yaa rogatti hin argine jira. Waaqayyo. Viidiyoodhaan baasee jira laal. Maqaan abbaa kun Waaqayyoodha moo gabricha? Waaqayyo jedha argaa jira. Galatoomi. Maqaa Iyesuusoo Waaqayyoodha moo asirratti gabricha jedha? Garbicha jedha. Gabrichaa fi gooftaa kamtu caala? Wayne maaluma goonee dandeenya reenu maqaa asirratti galee jira. Dhugaa siin jaa inni bee namaaf jee gadi bu'e malee qixuma isaati bee namaaf jee gadi bu'e dhugaa dubbachuun kana. Ati Waaqayyoo fi gabricha Waaqayyoo akkamiin waliin fiddaa dhoko? Isumatu gadi bu'ee fi bee. Isa kamtu gabbu'a? Waan foon namaa uffatee fi bee. Waan foon namaa uffatee. Isa kamtu gadi bu'a? Mee foon nama? Amma akka ta'u. Ishi foon namaa. Akka ta'u. Ishi. Amma waan si gaafa dhagaa taarikee. Taarikiyyee. Kana fixanne Yesuus foon namaa uffate? Foon namaa uffate. Foon nama kamii uffate? Kiyyaaf kan kee kan fakkaatu kana jechuudha. Haadhoo kiyya bar waa'ee fakkiin jenne. Waa'ee fakkiin jenne. Foon eenyu uffate Yesuus? Foon namaa jechuun namni eenyuuni namni jechuun bee foon namaa san jechaan jiru. Yesuus foon uffate moo uffanne? Uffate bee foon uffate. Foon eenyuti uffate? Foon namaa jechuun Maariyaam illee namaa Yoosef illee namaa eenyu. Kanaafuu foon Yoosef uffate moo foon Maryam uffate? Yaa Rabbi gaafii akkana. Foon namaa yoo jedhe kan namaan ga'u maaliif Maariyaam nama kam foon nama kamii foon dhiiraati moo foon dubartiiti moo kan nama eenyuti uffate? Ati foon nama eenyu uffatte foon haadha tanteetii uffatte. Foon kiyya qofaan uffadhe Waaqayyootu garaa haadha tiyyaa keessa narratti uume kiyyuma narratti uume. Qoyaa biibii foon dhiiraa fi foon dubartii garaagarummaa qaba. Attamitti akkas ta'uu danda'a? Foon dubartiidhaa fi foon namaa organiif jedhu eessattiin deebi'aa oguu takka ati akka nama buna dhuguu ta'e. Ayyee taarikee maal jette? Ati foon kiyyuma uffadhe jechuun. Ati obboleessoo akka nama foonuma kiyya uffadhe. Ani foon kiyya buna dhuguu. Rabbiin Waaqayyoon uumaan tokkichi gara gadaamessa haadha tiyyaa keessatti foon kiyya narratti uumeetiin saniin dhaladhe. Iyesuus foon namaa uffatee tan foon nama kamii uffate? Akkas hin jedhu kaa maxaafa irratti yoo kaa dubbiftu ta'e. Ishii fi Iyesuus foon uffate moo uffanne? Akkana jedhaa beela sigaan as dagaagee. Iyesuus uffate moo uffanne inje taarikiyyee? Uffateera uffate. Foon eenyu uffate haadhoo koo? Foon namaa uffate. Foon nama kamiiti? Nama kamiiti hin beeku kan nama kamii akka ta'e. Foon namaa akka uffate beekan. Foon nama kamiitu jiraate ani nu barnuun galle namoota maa burjaajessitu. Wallahi umrii teessanitti gaafii tana deebistan. Ani kanan jedhu. Foon namaa uffate jaara. Amma Habibi murtii ammati mee maal barumsa maal argatta jiru waan amma haasaa wanta kana. Raacha maayikii qabadhu eenyu bineensa wanta eenyu maqaan isaa daqiiqaa takkaaf ni ilaala. Meela maayikii qabadhu please. Taarikee wajjin haasa'u jira. Tole. Nama kabajaati wajjin haasa'u. Nama kabajaati taarikee wajjin haasa'u jira. Dhiifama. Hayyee maayikii qabadhu. Ishi sitti hin dabra.
Barnoota Habibi, koi ifama gidduudhaan Habibi. maali argatta? Gaaffii Aboo gurguddaa yoo isinitti jiraate deebi'a. gaaffii gurguddaan gaafattanii namnamma waa barachuuf asirra taa'ee jira. Ishii gaaffii gurguddaa si gaafadhu hayyee mee taarikee maayikii qabadhu aboo jarri wacee maal taatan seesisni. Gaaffii keetu bar gaaffii barumsaa fi Sababii asirraa goonanu. Tarik Moolina Foon nama kamii jechuun maali? Aboo jarri isin maal taatan? hojii qabna nama biraatiif carraa kennaa kamaali taarikii targeeta waan isinitti tolee fi waan akka barbaadanitti Ati yoo gaaffii fixxee nama gaaffii qabuuf dabarsi gaaffii fixxee ta'uu Kawacaa mee kawacaa kabiraallee dabaladha nama biraallee yammaddame. nama biraatiif carraa kennaa taarikuun waan karaatti barbaadu Ishii eenyu na wajjin haasawaa hayyee mee? dirqan jedhiin ka hay Amma si wajjin haasa'uun barbaada. Ishii na wajjin gaaffii Haya maayikii kabaddaa haa dubayaa jaallan keenya maal taatan Habibi waan tokko sitti himela yoo gaafatte gaaffii sirrii gaafadhu malee gaaffii daban gaafatiin eenyurraa dhalatte namni gaafaalatu hundumayyuu waaqayyotu uuma gara namaa keessa akkatti gaafadhu gaaffii hin taane hin gaafatiin. Ishii hayyee nama hayyee hunda waaqayyotu uume Yesuusoo eenyutu uume garaadhaa keessatti. Doofaadha abboo kun bu'aa deema doofaadha kun waa tokko baranne bar maayimii wajjin. Aboo nan arrabseen yaa boo beektu gaaffii gaafachuu iyyuu dhugaa sitti hima. nan arrabseen meela. Habibi warruma gwaddanyoota keeyyumee yeroo tokko carraa kenniif gaaffii namaati gaafataa jirtu amma barumsaaf hin ta'a hin fayyada. Waaqayyo isin yaadisu. Okay, amma suuta haasoo name arraban alatti miira keessaa baadaati suuta haasoof na tole. Bakka tanatti ilaaliif garee shaadaati. Arrabni barbaachisu qeeqomsa, jeeqomsa, wal tuquu, wal xiqqeessuu, wal arrabsuu wanni kun hundi hin barbaachisu obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan bakki tun barumsa waan macaafarra hin jirre hin dubbannu waan macaafarra jiru dubbanna. Gaafii immoo waan sitti mul'atee gaafachuu dandeessa. Tana na gaafadhu anis tana siif hin deebisaa namaan jee abbaan deebisu namatti himee waan nama gaafatan ifiif namaan deebisu. Kanaafuu namni obboleessa keetiin jedhe Yesuus raattuudha namni obboleessaatiin jee qilillee ibiddaatti darbamaa jee gowwaa namni obboleessaatiin jee doofaa namni jedhe qilillee ibiddaatti darbamaa jedhe. Obboleessa ati raajiidhaaf hin jettee akkas jechuun sirraan eegamu garuu Waaqayyo siif haadhisu. Hin beektu waan ta'eef naan jette. Hayyee ammaan tana itti dabarra. Meenyu wajjin haasawa. Mee namni sirnaa ka beekumsa qabu haa tasgabbii qabu. Ana wajjin haasofnaa. Ishee hayyee obboleessa. Akkin sin jedhee gaafii xixiqqoo akkanaati mi gaafii gurguddoo gaafadhuu naan jette. Akkasumaami? Okay. Galatoomii. Akkasumadha yaa'i jechuun. Okay. Gaafii tokko na gaafadhu gaafii tokko sin gaafadha. Ishi. Maqaan foon Yesuus Kiristoos maali? Dafigaa. Obboleessa gaaffii qabdaa si eegan jira. Asi gaafadhe maqaan foon Yesuus Kiristoos maaliin jee? Sijjammerani baay'ee yoo kanan gaddu kanani asirra immoo waa hin baratama jedhee asirra taa'u. Foon lama jira simbira. Foon uffataa tokko jirami. Aboo ani foon uffataa fi afataa si gaafanne yaadoo koo akkin siin jee maqaan foon Yesuus Kiristoos maalii qofa si gaafadhe. Maqaan foon Yesuus Kiristoos fooni. Yesuus foon uffatee biyya lafaatti dhufee kan mul'ate. Akka waggaa 33 ji'a ja'a ergama fidee dhufe fixutti Yesuusi. Aboo maqaan foon Yesuus Kiristoos maali? Isimi gaaffiyyuu fixatte ani sin gaafaddanaa deebisa abboo. Aboo siitu na keessa jira na keessaa beektaasa maqaan foon Yesuus Kiristoos maali? Amma ani mana abbaa caalii kana yeroo hundumaa galla garuu gaaffiiwwan sa'aatii tokkoof asirra ture gaaffiiwwan dhugaati gaafatu ani si jemmersii argee sin beeku ati duratti qophaa'ii barreessa otoo asirra hin galin dura qo'adhuu gaaffii gaafatamuu qabu namoonni naga kanaa irraa baratan qopheessi fidi malee si jemmer gaaffiiwwan jireenya fintaanii gaaffiiwwan akkasiin gaafate. Hayyee foon Yesuus Kiristoos uumaadha moo uumamaadha hayyee misirraa jijjiira. Foon uuma hin jiru, foon uuman hin jiru, foon uumamaati jira. Uuman foon hin uffatu. Galatoom waan si gaafadhe foon Yesuus Kiristoos uumaadha moo uumamaadha? Foon uumamaa wanti jedhamu hin jiru buleessa. Uumamaa fi uumaati jira. Uuma tokkichaan ala hundi uumama.
Aboo obboleessa koo gaafii kiyya naa deebisi. Foon Yesuus Kiristoos uumaadha moo uumamaadha? Foon uumaa jedhamu hin jiru obboleessa koo. Hayyee foon Yesuus. Kan waa Eeshi ka'eet godhu. daqiiqaa takka. Hooyyati mee waa si Haya. gaafadha. Hayyee dhaabbadhu daqiiqaa takka. Foon Yesuus sirraa jijjiira. Foon Yesuus Kiristoos guyyaa keessaa uumame moo duraan jira? Foon Yesuus Kiristoos ittiin mul'ate biyya lafaarratti ittiin mul'ate foonuman amma ani ittiin kunoo dhaabadhe sitti haasa'u kanadha. Ani akkin jee foon kee gurraacha kasaa immoo gurraacha miti akkin sin jee laali foon Yesuus Kiristoos durumaan jalqaba jira moo guyyaa keessaa uumamee jeensi gaafadhe. Foon Yesuus Kiristoos kan waggaa muraasaaf nama fakkaatee ergama Waaqayyoo ittiin asitti ba'uudha miti. Akkasin hin jenne ana eega jiraateen baanu gaafa uumamu foon isaa gaafa inni dhalatu guyyaa keessaa dhalate moo durumaan jiraa sin jedhe foon isaa guyyaa keessaa uumame moo duraan jira? Yesuus duruma jira foon isaa garuu guyyaa keessa uumame karaa maaram durbatti. Goobaz Allahu Akbar eenyutu uume guyyaa keessaa foon Yesuus? Foon Yesuus hin jedhin kaa Yesuus umanaan jedhi maaliif Haya tattafannaati? Yesuus Kiristoos guyyaa keessaa eenyutu uume? Yesuus hin uumamne hin dhalate obboleessa. Foon isaa hoo guyyaa keessaa uumame moo duraan jira guyyaa keessaa uumame naan jette foon isaa? Foon hin dhala atamma haadha kee keessa dhalatte mii? Akkasuma Boo kaa lakki ani burcuqqoo lakki barraadaa keessaa hin dhaladde. Dhagee Yesuus kinje. hin dhalate. Yesuus hin dhalate malee Yesuus hin uumamne obboleessa. Ishi namni osoon uumamin dhalatamoo eega dhalatee uumama. Nama miti kaa Yesuus. Ana waa'ee kiyya na gaafadhu kaa waa'ee isaa yoo ta'e. Obboleessoo foon Yesuus duraan jira moo guyyaa keessaa uumame? Ishi daqiiqa tokkoof na obsi sin deebisa hunduma isaa dhaggeeffadhu. Sirriitti jechuudha. Na deebisi foon isaa guyyaa keessa kuni achina gaafii afaan irraati bar kuni gaafii simpliidha laal hodoo hanniidha kun foon Yesuus duraan uumame moo duraan jira moo guyyaa keessaa uumame? Duraan eessa jira? Habibi nagaa. Hin jiru jechuudha. Duraan eessa jira? Yesuus. Habibi nagaan siifa ta'u qoyi. Foonni Yesuus jetta foon kee fi ati garaagaraa yaa fi. Gaaffii gaafatu iyyuu hin beeku namichi. Mee obsaasa. Foon kee fi ati garaagaraa hin jedhe maanyi foonni qofattu maal akka bakka baasoftate maal nama guddaa yaade. Mee hafuuratti Kuni deebi'aa. koo waa barsiisuu sin dhufne waa barachuu sin dhufne barra yaadumaa isaa malee. Ishi Akkanatti naasamu barsiisumaayyuu. Ishi obsaakaa. Aaree wanta qabada tigistii Habibi amma gaafa gaafattu foon kee fi ati garaagaraa. Tigistii yaasfalligaal bannaat. Foon kee fi ati garaagaraa Habibi. Abbaayye በትዕግስት እንድናዳምጥ አንተ ደግሞ መጀመሪያ አግባባዊ የሆነ ጥያቄ አምጣ። Leencoo maayikii qabaddu haadha kombanatiin tolee wajjin namaa wajjin haasa'u jira. Waa si gaafadhu abbaa firii. Abbaa firii koo namummaan Yesuus guyyaa keessaa uumamte moo duraan jirti? Na dhagee daqiiqa tokko cal jedhi kaasiin deebisa. Ishi caliin ja'a gobasii. Baay'ee gaariidha. Yesuus Kiristoos utuu laftiif samiin hin uumamin durayyuu jira. Ani waa'ee kana si gaafadhu. Ati cal jedhi kaa. Ati cal jedhi kaa darabeen kiyya maaliif? Ati cal jedhi kaa. Kana si gaafachaa hin jiru baraadoo ko si jaalladha. Sii deemaa ati maaliif waccaa? Ndeesumatti si. Ishi gobazaachi. Cal jedhi kaa. Yesuus Kiristoos ati amma Yesuus Kiristoos jettee na gaafattu kun parsanaalii isaansii deebisa. Yesuus Kiristoos namummaan Yesuus guyyaa keessaa uumamte moo duraan jirtii qofa si gaafadha. Isumas sii deebisaa jira. Macaafa qulqulluu yookaan quraana bari baa jedhanii waan filannoon deebisan miti ibsa barbaada barbuleessa ko. Fiigala ati amma maal barbaadda seete bar dhugaa jirtu otoo hin taane kan barbaaddu
jecha tokkitti wayii dubbannee ishee keessa luqqistee kun akkas jedhan jechuuf amma ati kana rakkataa jirta. Nuyi kan asirra nu teessisaa jiru jireenya barachuuf. Nu asirra kan nu teessisaa jiru daandii sirriif daandii dogongoraa hubachuuf. Ati immoo siyaasa amantiittiin hojjeta ani gaafii si gaafadhe ma khutbaa dheeraan danda'uuti akkin siin jee namummaan Yesuus guyyaa keessaa uumamte moo duraan jirti? Namummaan Yesuus kami jalqaba kami namummaan Yesuus? Namummaan Yesuus namummaan kami namni kami? Nama miti kaa inni kanaaf jechuma kee kanaa sirreeffadhuudhaam kanan jedhu. Foon hin uffanne? Yesuus foon kan uffatee nu ta'ee dhufuuf kakara biyya lafaa. Foon uffatee moo uffanne kan uffate naan foon uffatee moo uffanne? Uffateera. Foon inni uffate san guyyaa keessaa uumame moo duraan jira? Hin jiru dura. Guyyaa keessaa uumame mi? Eenyutu uume guyyaa keessaa foonsaa? In uumame miti. Kanas siin jedha. Guyyaa keessaa uumame naan jechaa jirta bara. Guyyaa keessaa uumame amma biraatiyyuu kan rakkataa jirtu akkanan akkas siin jedhuuf rakkataa jirta. Jette guyyaa keessaa uumame jette. Guyyaa amma qo'imee siin deebisa. Eenyutu uume jennaan jettee malee. Yesuus obboleessa hin dhalate. Maali dirqama kiyyoo ati kiyyeessite keessa galuu qabnaayi. Gandaa ati toshite keessa bishaan daakuu qabnaayi. Dhugaa jiru amma simoo qo'ime. Fooni Yesuus guyyaa keessaa uumame moo duraan jira? Obboleessa amma simoo nu beeka macaafa qulqulluu kana dura naa deebisi. Anaaf beeka. Situ beekaa? Anaaf beeka. Naa deebisi kaati. Ani nan baradha amma adamma namni hundi caalaa jiru anis mootiin qabadha nu barsiisi kaa. Ayyee guyyaa keessaa uumame. Amma ani mootii qabadhee jira ati nu barsiisi. Guyyaa keessaa uumame. Maal mi'uutii qabanna Habiibi? Maaliif mi'uutii qabadha? Wangeela amanteettaati? Wangeelatti amina amantaa? Maal goona ree bari leencoo baraasaa na dorke. Ina amantaa macaafa qulqulluutti Habiibi? Sirriitti nama naani macaafatti. Habiibiin ina mana hin jedhe Habiibiin. Hin amantuu? Hin amanu. Anna macaafa qulqulluu kun nutti buqama malee isin nutti maare maal nu barsiifta? Isan jedhe manis kanuman jedheeni. Maal irraa beektaa natti himta? Erga itti namantu ta'e. Maal irraa beekta? Meeshii maayikii qabadhu mee takka maayikii qabadhu. Please maayikii qabadhu. Erga maayikii qabadhu amma yeroon dabree jira yeroo keessa. Taara. Askot ragaa naaf jette ni uumame. Akkana jedha. Ammas ani gabricha isaa akkaan ta'uuf Yaaqoobiin gara isaa akkaan fiduuf Israa'eliin isa biratti akkaan walitti qabuuf Waaqayyoon garaa haadha koo keessatti na tolchee laal. Waaqayyo garaa haadha koo keessatti na tolchee fuula isaa duratti ulfina anaaf kennee jabinas anaaf tahee yeetaabbaatu tolchee uumame. Khalaqame dalagame hundinuu uumama tokkuma akkana kunnoo mucaasi barsiise jabeesi tiksiin kun tiksi firafiitiif himanii nama haga nama kennaa qofaaf himan haga nama kennaati ati tole. Okay. Dhaggeeffadhu kan darabeen kiyya koo ishile. Qo'ee tiksii kana baasi. Tiksii kana baasi mee? Tiksiin sii laadhaa baasi. Aboo ati xibsii unaalaattu ammaan tana keessatti nama wajjin haasa'u jira. Erga hin fudhattatee baasi ka baasi mee biroota boqonnaa 13 baasi. Mucaa maayikii qabadhu rakkattaa mucaa. Rakkoo tokko hin haasofna mucaa ati iyyuu baafadhu maal dhugaa baafadhu isa kana duwwaa miti isa jiru sittani maati baafadhu mee macaafa qulqulluu hin haasofna. No rakkina tokko iyyuu rakkiftuuti ofii keetii rakkattee. Ofii keeyyuu rakkatteetii mee macaafa qulqulluu nam takka nu jala dubbatina. Kanatti mee baasi eeyyee. Nam takka nu jala dubbatina. Ati eenyu kan nu barsiiftu si jammar macaafa qulqulluu nu si barsiisa. Eeyyee baafadhu. Aboo sin baanuuti. 13 meeqan baasa? 13 baasi. Dubbisi mee. Kunnoo baase. Baafatee? Rakka amman tana gooliin si galte moo sitti hin galle?
Goolii tokko iyyuu hin galchine. Goolii galchitu sin qabdu. Goolii Addunarra si goolii galchuuf galte moo teenya si miti. hin galle Wangeela ma? lallabuuf teenya. Gonkumaa goolii Ishi galchitu tokko maayikii iyyuu hin qabadhu. qabdu. Yesuus Goolii Kiristoos. galchitu hin qabdu. Dubbisi Maayikii ka qabadhu. maaliif balleessi? Ishi. Obsi. Yesuus Dubbisi maa Kiristoos balleessite? waaqa. Dubbisi. Namitti si gabbuu Maayikiin samooni irratti hin usta. qabin. Uskaa duba. Maayikiin irratti hin qabinii dubbisi. Dubbisi ka. Ayyee. Isaan ma baafte dubbisi. Yesuus. Dhaga'i. Yesuus. Waaqa osoo hin taane. Yesuus Kiristoos. Kaleessaas isuma ture. Har'aas baraanis isuma Kiristoosuma Waaqayyoo miti. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Na dhaggeeffadhu. Yeetta abbaatu. Iyesuus Waaqayyoo osoo hin taane Iyesuus Kiristoos kaleessaas isuma Iyesuusuma. Har'aas Iyesuusuma. Bara baraanis Iyesuusuma. Waaqa ta'uu Yes, danda'u bara baraan kan jiraatu Iyesuus. eenyudha? Bara baraan kan jiraatu eenyudha? Akkasiin hin jenne. Bara baraanis Iyesuusuma. Bara baraan kan jiraatu eenyudhaan jedhe? Waa'ee jiraachuudhaa haasawaan jiru. Right, bara baraan kan jiraatu Waa'ee bara baraa haasawaan jiru siin jedhe. Bara baraan haasawaan jiru. Bara baraan haasawaatti hin jiru. Akkin je waa'ee bara baraan Bara dubbatu. baraan waaqayyoon ta'uu isaa amante moo namanneen siin jedhe? Maal haasoo itaati nagaame Iyesuus Kiristoos kaleessaas Iyesuusuma ture. Har'aas bara baraanis Akka Iyesuusuma. jedha akkas hin jedhu. Yesuus Kiristoos Ishi. kaleessuma ture. Habibi yaada bara kee keessan baraanis dubbisini isuma sana. waraqaarra nu dubbisi. Ishi galatoome. Iyesuus Kiristoos kaleessaas isuma. Har'aas isuma. Bara baraanis isuma. Eenyu? Yes. Iyesuus Kiristoos. Kanaaf ennaan bara baraan kan Iyesuus jiraatu eenyudha? Kiristoosuma. Iyesuus baraan kan Kiristoosumaan jiraatu siin jee. Bar waaqa miti waaqa hin jiru bar kun. Bara baraan kan jiraatu Yesuus Kiristoos isa Bara baraan jiraata kan jedhu asirra jira. Bara baraan jiraata Waaqayyo isa jedha. nuyi jennu sanaa. Bara baraan jiraata jedha. Akka ittuma bara baraan. Bara baraan jiraata kan jedhu eessa jira? Innaa bara baraanis isuma sana dhaayira. Bara baraan isuma jedhamu bara baraan baraan isuma jiraata sana jedha. Bara baraan isuma sanaayidha. Galatoome tanaafuu bara baraan jiraata kan jedhu kaansel yetaabbatu. Aha, kunoo sitti jiramini bara baraan kan jiraatu eenyudha? Bara baraan dhaayira. Kan jiraatu hin jenne. Innaa isuma sana jechuun maa jechuudha bara baraan? Isuma sana jechuun Kiristoosuma jechuu. Bara baraanoo? Bara baraanis Bara Kiristoosuma. baraan jedha. Isuma malee kan biraan hin jiru. Ilaa kana Bara beeku. baraanis Iyesuus isuma sana. Bara baraan jechuun maal jechuudha ree? Ishee dhaabbadhu daqiiqaa takka. Ani duraanis hamdiidha. Arraas hamdiidha. Bara hanga bara baraatti illee hamduma. Ati bara baraan hin jiraattu. Ati bara baraan hin Bara jiraattu. baraan yoo Namni jiraate bara baraan hin Yesuus. jiraata. Waa'ee jireenya, waa'ee jiraatuudhaan dubbanne obboleessa waa'ee Ati jiraatuu kana waggaa asirra dhibbaan booda hin jiraattu obboleessa kiyya maaliif bara baraan kan Ayyee ablee fidattee dhuftee naa jeefte. Ablee fidadhuu naa Haa hin jiraata. Mee argina yoo ka jiraattu Abbaa Firii. ishee argina. Wamalaallu kaamiree. Aboo nama tokko mana soone isin beekte. Waaqayyo gara gaarii Ila si amma adeemsisu. Kanaaf rakkoon bara isaa baraan kan jiraatu gooftaa kaleessa Yesuus Kiristoos. har'aa fi bara baraan kan Aboo nagayaanas. dubbii sirrii hiikachuu barbaade koo ishee kana hiikkataayyuu bar. Ishee obboleessa ati naa hiikeeyye. Hiiki yaaddeessa banii hiiki. Mootii akkamii kana irratti. Mootii sirratti hin qabne Yoo- banii hiiki. Hiiki maal jaa? Ila yoo dhugumaan barsiisuu fi Ati naa hiiki hubachiisuu na dhaloota barsiisi. azalaa kana barsiisuu yoo Ati na barsiisi dhiisi dhaloota. na Harka dhaggeeffadhu kiyya ka. keessa dhaluu teessa. Na dhaggeeffadhu. Ishi naa himi. Yesuus Kiristoos kaleessa isuma ture. Kaleessa jechuun yoomi diirama abbaan firisii kaaseera. Kaleessa jechuun yoomi durduriyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos tureera. Hafuurri qulqulluun jechuudha. Bakka ragaa fiti. Sitti maa ture mabbaa qo'ee kana dhaggeeffadhu. No. Na dhaggeeffadhu. Waa'ee hafuura qulqulluu haasa'uutti hin jiru. Haasaan jiru. Kanaafuu hafuura qulqulluu natti hin fidin. Itti siin dhufaa. Ishi. Ila gaafa taraakii haasoftu habiibi taraakii gaafa haasoftu si dhaggeeffadhaa gaafa naasoo na jalan dubbatiin. Ayyee. Kalas. Walii gallaami. Garuu hidhaan an sina quutaa'u tan namni takkaa sin naqin sina quutaa'u oofi sin dhaggeeffadha. Daqiiqaa Oma lama hidhaatti sii waan kanneen naqxu hin qabdu. Ishi daqiiqaa lama sii kanneen kunno maayikiin banadhu oofi.
Amma 26 hanqa 28 sittin banadhu dubbadhu. Na dhaggeeffadhu. Kana jechuun Yesuus Kiristoos kaleessa isuma ture jechuun durumayyuu tureeraa jechuudha. Har'as kan jiraatu Iyesuus Kiristoos. Walii gallaami? Bara baraanis kan jiraatu isuma sana. Ana jechuun nama fooniitii bor nan du'a. Ani bara baraan hin jiraadhu. Bara baraan kan jiraatu eenyudha? Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo sana qofa bakka kan akka hubadhu hin jallisiinaa dubbi sagalee Waaqayyooti kun namni sagalee Waaqayyoo jallisu hin jallatta waan ta'eef hin jallisa sinaasayin barbaachisaa miti Habiibi. Sila kanaaf akkanatti hiikadhu kaleessa kan ture eenyu? Kaleessa jechuun maal jechuudha? Hiikadhu akkanatti. Har'oo maalinni har'i. Har'a jechuun maal jechuudha? Bara baraan jechuun maal jechuu isaati kan jedhu sana hiikadhu malee. Ka waggaa dhibbaan dura ture hin jiru iyyuu. Ka waggaa dhibbaan ture eenyullee hin jiru. Ka waggaa 200 dura namni tokkollee hin jiru. Isatu ammallee jira jechuu barbaadeeti yaa'uno. Kana ati teekkii akkana jechuudha. Inni jiraataa bara baraati jechuun Kiristoos adhallee waggaa 2000 duratti illee ture adhallee ture duratti illee tureera ufafatti illee ture jedhe namni tokko. Ka akkana jechuu danda'u ka foon uffate yoo jiraate haa fidu. Tokkollee. Akkana. Jiraataa bara baraati jechuun waaqa jechuu. Ka jira yoo hin jiraata jedhee. Yoo hin jiraata jedhe namni jira. Dhiifama guys. Jiraata yoo jiraate. Taarikee maayikii qabadhu hadaraa. Hadaraa waaqa jiraataa maayikii qabadhu please. Jiraata ta'e ragaa fidamu. Ishee yaadessa banadhu ammaatti daqiiqaan kee dhumateera. Ishee yaadessa. Waan kana eenyu dubbate? Kam? Ammaan tana dubbisne Ibroota 13 kana. Ibroota 13 lakkoofsa 8 eenyu dubbachuu jira tokko? Macaafa qulqulluu eenyu barreesse? Ani si gaafiin kiyya si gaafadhee kabajaan si gaafadhee eenyutu waan kana dubbachuu jira siin jedhe. Waaqayyo dubbachaa jira. Eenyutu Waaqayyo irraa dhagahee waan kana dubbate barreesse. Amma ga waluu bachaa deemna gaafii na gaafatte deebii kee siin deebisa. Yennaa deebise eenyutu Waaqayyo irraa dhagahee waan kana barreesse. Ibroota kan barreesse eenyudha? Ani gaafiin si gaafadhe. Kana gaafatte? Aboo yaaddeessaa naa deebisuu dhaabbaddaa yaaddeessaa deebisi. Si gaafachaan jira anis kitaaba kana kitaabni kun eenyu barreesse? Ani hin beeku ati naa himi. Yaadessa hin beeku abbaa barreesse hin beeku jedhii yaadessa. Kana bar innama geemii inni taphachuu barbaade keessa galuuf hin qaba dirqama kan inni deemuuf bar. Obboleessoo kitaaba kee kana eenyutu waan kana asirratti dubbate eenyu barreesse gaafii kiyyanaa deebisa kabajaan jaalladha. Macaafa qulqulluu maaltu barreessa gaafa yaaddooti? Ani waan takka illee hin beeku si gaafadhe. Hin beektu taanaan akkamittiin dubbistee iddoo sana argitere? Sirraan barachuu barbaade. Aha hin jallista'oo gaafa barachuu barbaade osoo hin taane ani hin jallisaa. Ani nin jallisami ani khajallisu nin usa ati khadiriirsu na barsiisinaa himi. Dubbifadhu kala gararraa isaa kaasitii amma gararraaf gajalaa isaa waan jiru sana dubbifatte akka eenyu akka bareessii ibsanni. Akkasiin hayyee macaafni kun Ibrootaami? Eeyyee. Eenyu barreesse Ibrootumayyuu? Ammas nu banneewu. Aboo Ibrootuma kanaaw eenyu barreesseen sin jeegaafi. Paawuloositu barreesse. Macaafni Aboo ati usa yaaboo jara kana akka uumaan godhuuta. Jara na boora ni beeka amma bisodaadha usa. Aboo ati deebisi yaaddeessa. Eenyumaa barreesse? Paawuloosuma maaligaa Ibrootuma kanaaw. Kitaabni macaafni qulqulluun kan barreeffamu nama dhuunfaa miti nama foonii miti kan barreeffamu ergaa Waaqayyo biraa itti dhufe sana kan barreesse immoo Paawuloosidha obboleessa Habiibi. Aha Paawuloosii barreesse Ibroota? Ragaa amma wallahi kiristaanaan sii ta'a ragaa naafiti. Amma right now
Yalla. Jira ragaa barbaaddu Aboo isaanaani. namitti us ati jaartiin qabda moo hin qabdu ati us nurraa taarike. أعوذ بالله من الشيطان الطل جتيت ما إيجرينيا تل نما جود دي سياتي غربا ديرا وجينا سوجر ديرا وجا سوجر يا دي سادفي باولوس أكبر رئيس رجافدي Inari fatture. guyya meeqaan seega baatii meeqaan seeqan macaafni keessan dhiirti guutuun beera waaqayyooti ja'a nun rakkisinaa rabbi jaa'u sa'atattaa aboo as deebi'a hayyalale hayyiyyeeyya haya taariku salaa banadhu ati taarikee banadhu Sheeshi baradheera. ishee waan siin jedhu eenyu barreesse ibroota Ibroota Phaawulositu barreesse. ragaa naa Phaawulos fidiyaa badaam turu ragaani. Ragaani mana warra amantaa ka warra barreessan keessaa warra durii kun warra kana Phaawulos maxaafa meeqa akka barreesse Phaawulos maxaafa isaa inni barreesse keessaa atsaatsaafii isaatiif dubbii isaatiin dhugaa dubbii isaa akkas jedha maaliif beeta kiristaana keessa jira warri maxaafa Phaawulosii adda baasaniit Phaawulos matsaafni isaa kana jedhameet irratti warri kun nama lafaa ka'eetti barreessee mitiyyuu warra kun marammaranii akkiin siin jee mee kitaabni bakkummaan kitaabarra macaafarraa Maatiyos irraa kaasee ilanga mul'ata. Phaawulosiitu ibroota barreesse kan jedhuuf ragaa arganna moon argannu. ragaan mana kadhaa keessa hin jira. Mana kadhaa keessaa maal goona nuti dalagachuu jirra kadhaa keessaa baane alhamdulillahi rabbil alamin nagayaan dalagannee dafqa keenya nyaanna hin kadhannu nuti kadhattuu miti. Amma waa'ee mana kadhaa kadhatamoo waaqa kadhatanii beela warri mana waaqaa keessa jiran. Oo waaqa dhiisi mana kadhaa waaqa bakka hundattis ma kadhattaa feetu magaalaa keessatti feetu mana kee feetu masgiidaa feetu mataska bakka hundattuu waaqan ma kadhatan dhiisi amma waa'ee kadhaa keessaa bahe bakki Phaawulos barreesse ibroota kan jedhu bakka takka naaf idime taarikii kiyya. Akkitti kan isaati jedhanii akkitti itti murteessanii. Eenyuun Maxaafa murteesse? isaa warra inni maxaafa inni xaafe keessaa hundumaa ilaalaniit maxaafa isaa Eenyufaatu laale eenyufaadha mee isaan san eenyufaadha warri Phaawulos jedhee laale sun eenyufaadha? warra abbootii gurguddaan kun warra amantaa qaban warra kun mana waaqaa kadhaa keessa jiran kunniin wal Warra ga'anii mataskaana keessa tattaa'u suni warri gurguddaan jechuun warra durii irra warra jalqabanii kana warra utaa amma akka jiran. barmiila gurguddoo safira kaanii tatta'an sanimi maqeensiifaa. Isaa miti abbaa kiyya isaa miti warri kuwwan illee ka uffatan warri seexanaan deeman illee waan jiraniif warra tikkilenyaa hafuura qulqulluu qabaataniit mana waaqaa keessatti matsaafni kun eenyutu barreesse attamitti barraa'e nigiggirii isaa dubbii isaa eenyu wal fakkaata jedhaniit wal gaaniit walii galanii Phaawulos akka ta'an walii gaaniit xumuraniiran jechuudha. Mana kadhaa keessatti warri jiran. Manuma kadhaa san keessatti. Mana kadhaa bichaa yoo ta'an abbootiin durii illee jechuudha. Abbootiin gurguddaan warri eenyufaadha abbootiin durii sanfaamee maqaa isaanii naa himi. Fakkeenyaaf warra abbootiin gurguddaan jechuun warra amantii Maqaan guddaa qaban isaanii warra eenyuun jeebar fadhan guddatan fadhan furdatan rakkoo miti maqaan isaanii eenyu? maqaa isaanii utuu amma si hime si hin beektaa? Oshiishe mee atummaan itti iflaali maqaa isaanii naa himi. Nu amma mana kadhaa keenya keessatti Elenjo'aayitti jedhamti nabiyyiidha. Dubartii wayiiti. Isiin Dhalaatu nabiyyiidha. Nabiyyi 1844 irratti. Bara meeqa Matsaafni barreessite? kun Bara meeqa kitaaba qabdi? Kitaaba qabdi?
1844 Kitaaba ni irratti qabdi. kitaaba hin qabde. Kabarreessite maqaan isaa maal jedha? Hin jira maxaafa yoo argatte atillee akka dubbisuu dandeettu Maqaan isaa maal jedha? taalaaquu tagaadiloo jedha. Fidii jedha raga jira. ammaan tana viidiyoon naa baase kun si guddisa. Yalla. Amma boota Amma naa baasi viidiyoodhaan adara. Thank you. Amma naa baasi viidiyoodhaan. Goobas. ragaa amma Kitaaba sani barbaadees qabda baasa. kaa. Kitaaba ni qabda nabiyyii teessani intalti nabiyyiidha dubra nabiyyiidha naan jette rabbiin dhiira kiristaana keessaa dhiira dhabeetuma dhalaa ergeemi rakkoon qabu. Kitaaba Dhalaa sitis eega qabaate sitis nabiyyii maaliif keessatti walcaa? fidiya. Jechuun rakkoo naa fide. Walcaachuun hin jiru mana kadhaa keenya keessatti dubartiin fi dhiirri waliin caalanii ijoollee Tasanitti dhiirrillee deebida. Itti deebida. garuu rakkinni hin jiru warri Dubartiin dubartiin kun si guddise viidiyoo sitti ergeetiin jira na baasi. Baasii kaa'isaa rakkoon qabu baasi. Ibraawuyaaniin kun Phaawulosiin xaafamee ka jedhu kana barbaadee sii baasa. Eeguma maxaafa ka barbaadan matsaafuma keessa irraa yoo fidi jettee rakkoon hin jiru hin baasa. Gizee naa kennitaa jechuudha. Akkuma ati mayaan jette kanaan jechuudha. Rakkoon hin jiru. Guyyaa meeqa sii kanna? Garuu Guyyaa meeqa sii kanna? amma boru ganama sii fida. Boru sa'aatima kanatti wal argina jechuudha. Ishi hayyee sirraa qe'ee malee. Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Kun isiniif amma waan gaafii isinitti ta'e malee akka Phaawulosii ka ta'e bataskaa mana kadhaa keenya keessatti bichaa oduu hin taane warri duraallee Jiru mucaadha. Aboo rabbii jee. Aboo dhiisi gaanurraa. Hin jiru bar hin jiru. Koomentaatoroonni hayyoonni ati maarree nabiyyii teenya tun dhalaadha. Dubra rabbii nabiyyii godhee nu ergabaa dubraa kasii fedhiisii tudi rakkise cinqiisii yoo waraqaas qabdee rakkatabdee isin gadhiiftees numa fudhatan. Dhiisaamee tanaa miti. Warri akka Adam Clark sigalee warri hooggantoonni takka hayyoonni kiristaanaa gurguddoon warri jaarraa gartee 100 lakkaa'aman keessa turanillee isaan sanuu abbaa barreesse hin beeynu jaanii jala sararan. Amma sigalee waan hin beeknu jaanii hafuura qulqulluu waan hin qabaanneef hin beeknu jaanii isaani. Hin beeknu hin jedhamu. Maartiin Luuter mataan isaatu Maartiin Luuter hin beeynuu jaa Ibroota abbaan barreesse. Hafuura ni qaba moo hin qabu? Habibi sattaanutti darbinu Abbaa nama barreessu hin beeknu yoo jedhame eenyu akka barreessame yoo hin beekne maxaafa keessatti attamitti gadaree attamitti arrazame. Kanaafuu hafuura hin qabu jechuun Maartiin Luuter abbaan hundeessa amantaa Pheenxee. Naataadhaa hin beeknu attamitti jedhama maxaafa keessa eegaseen hin booda nama barreessame beekamuu qaba. Wallahi Pheenxee tanarraa waan takka tana gammachiistu jira moo goobas wallahi lisi. Maartiin Luuter saduu hafuura hin qabu. Khalaas isaan biratti abbaan barreesse hin beekamu jennaan inni nu hafuura hin qabu. Gaaffii keenya nurraa fuudhee Habibi hin gaa bakka gaaffii qabna. Situ beekaa miti maayikii qabadhu booti. Aboo namitti maayikii qabadhu ifitti na kaasuu deemtammoo. Ifitti na kaasin. Higa taarikeen. Abeet. Mee waa si gaafadha. Eshi. Yesus Kiristoos macaafa keessatti iddoo takka ta'anii waaqa itti jee jirti. Hojii inni hojjete keessaa hojii ennaa lafa kanarra jiru hojjetu keessaa waaqummaa. Aydeellam addamxii. Guyyaa boota naamiti. Yaa mucaa keenya tanaami. Inni akka ta'e hennaa dhufu kana hennaa lafarra dhufu kana waaqummaa isaa himsachuuf utuu hin taane nama fayyisuuf attamitti nama ta'eet nama fakkaadheet dhufa malee waaqummaa kiyya ibsachuuf hin dhufne. Inyaa darasoota isa faana deemullee hennaa waliin deema maal jedhaan maal akka ta'e eenyuun akka ta'e namatti himinaa. Waan an hojjetaaru kanallee dhossaan kun maalii fi hennaa nama fayyisu hennaa nama du'e hondoo kaasu kanallee namatti himinaa. Akkana godhinaa jedhamu. Maafi waaqa yoo jedhaan ammoo yooma san lola itti kaasan. Kanaaf gooftaa Yesuus hennaa lafa kanarra deemu kana waaqummaa isaa hin ibsanneeyyu. Hin mul'ifanneeyyu. Gin misikiriin kiyya samayii jiraa. Samayiirraa ka beekame waan ta'eef
hennaa ol ba'ellee hennaa jiraatullee hojii isaatiin cubbuu hennaa namaa dhiisuu loluuf ajjeesuuf itti ka'an. Sigalee amma hennaa haadhaatiin kan kee dhiifameera cubbuun kan kee dhiifameera naa jedhu waaqummaa isaa kan beekamu kaleessa amma kanarra dubbataa turre isin wajjin mana keessaa illee dhufeera ture. Walumaa galatti isa ajjeesuuf itti ka'an. Akka waaqaatti maaliif cubbuu namaa dhiifta jedhanii isa gaafatan. Kana waan ta'eef waaqummaa isaa hojii isaa keessatti mul'ata. Sagaleen kiyya maayikiin kiyya cufaadha. Ishi waan isin jee kanaafuu mistira jechuudha. Jechoonni namatu yoo inni namaa lafaa ka'eetu waan akka waaqni hojjetu yoo hojjetee jedhu ajjeesuuf itti ka'an inni foon uffatee jira waan ta'eef ajjeesumaaf itti ka'an. Kanaafuu dubbii mistira yookaan iccitiidhaan deema mistira jechuudha. Mitire waaqummaa ibsatu waaqummaa ibsannee iyyuu achiin booda darasoonni isaanii hennaa lafaa waa inni hojjetu san waaqummaa isaa waaqatu isaa masakkara malee namni inni gini hennaa san itti ka'uuf gizeen uduun geenne waan gara masqalatti yookiin gizee uduun geenne waan deemuuf karoora isaa saniin waan dhufeef waaqummaa isaa barsiisuuf miti iyyuu kan dhufeef sa'aatii sanitti sanii fi kiristoosii waaqa jee gizee tokkollee hin dubbanne iyyuu gini hojii isaa akka waaqa ta'e hima hin mul'isa waan ta'eef beekuu hin dandeenye cubbuu namaa hin dhiisa. Takka na obsi waan isin jeeti galatoomi boo waa hedduudha keessa na taphachiiste. Yesus garuu ani waaqayyoodha ofiin jee hin jiru mire. Hin jiru maxaafa keessatti waaqayyo galatoo ka jedhu hin jiru. Allahu akbar hin jiru. Akkasimi galatoo hin jiru jechuun taadhaa waaqaa miti jechuu miti isin jaarabe. Hin jiru eega hin jiru jechuun waaqaa miti jechuu miti garuutu hin jiru jettee mire. Maxaafa keessatti anini haga ammaa ka waaqayyoo ofiin jedhu ofii argineeyyu. Galatoomi boo ati amma deem masgiiduma sitti aanu dhaqee salaati kara garee huruufaa takka. Bageetaa በኢየሱስ ስም ጅራታ ኪያ ጆጎፍታ ኢየሱስ ነመናት ከኤት ኢሰራ ነቀሙ በርበዱ አን ሰይጣን ራ ልዩነት ተኮሌ ዱላል ቤካ ዋንተ ኤፍ አነማ ቀላሌ ወይቲ ሚታረቀን ገበዮ ጀለማ አርሲ ኬሰ ደለዴራ ጎፍታ ኢየሱስ ሀርከ ቀቤና ኬሳ እቺ ኬሳ ነባሴት ኮት አቲ ሰማይት ሲገልታ ገሉ ቀብዳ ነማ አሞ አርሲ ኬሳ ባቴ አሞ ነማ አርሲቲ ሎንጌል እቲም ትክክለኛ ወንጌላ ታርቀን ገበዮ ራ አርጉ ደንዴት ኦቦሌሳ ኪ ክርስቶስ ኢራኤኑሌ ነካሱን ደንደውዩ ጃለለ ጉዳ ወሊራ ቀብነ ዋንተ ኤኑሌ ተኮቲ ደቂቃ ተከና ራኮን እንጂ ወፈካ ዱባዱ መፈርባድ ነጋፋት አቲ ነቲ ቶልቴ ጅርተኮ አቲ ጥሩ ወይቲ ነቲ ቶልቴ ጅር ዋን ሲንጀሉ ኢየሱስ አርሲሌ ዱፌ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጋ ኩማ ለማፊ ድደሚሸኒን ድረት ናዴ ታርቀን ገበዮ ከጀዱ ካን አርሲ ኬሰና አርጌራ ለማቀላሊ ወይ ስትፈካቲን ጀቹን አርሲ ዱፌ ጅራ አርሲን ጊዜ ሳይለ ጅራ namni inni arsi dhufe Yesus arsi eenyutu uume gizee san abbaa sanin jenne arsi dhufe jira mire sa'aatii sanitti waggaa 2025 duratti namni kenna hennaa san keessaa taarriqeenyi ka jedhamu hin dhufaa innillee naaf hin dhufaa naafi misikiriin kennaa arsima keessaa ba'eeti kuwwan ammoo hin barbaannu warri jedhu akka kan keetii kun illee hin jiraata taarriqeenyi ka fakkaatu hin baya jee ishi jimma dhaqee harargee faa maaliif hin dhufini jimmaa fi harargee kana maaliif waaqayyo si yaadisu lafti tokkollee isa balee kana fatana dhufeele tokkollee hin jiru si'ii unkaan Kiristoos nama jee ka'aa mudhii qabatee akkanatti waxxartee qabatee eenyuun akka ladda dhaabateerullee inni gizema hundaa nama tokko miti mamumaan beeka inni si'ii unkaan amma Kiristoosii kana jaalatamaa guddaa tarreqiyyee inni achi dhagaa jira waan isin jedhe mee viidiyoo bee yaadoko video bay me videos bay video ati hedduu taate na amani hedduu ama waa meeqa na qannaate waa meeqa na wanta asradda'u jirta me videos bay carraanuun kennitu garuu maa carraanuun laattu ati us ogutak
Akka taariqeenyi kanatti haasa'uu danda'utu isinirraa eegama. Sagalee Waaqayyoo as baa akka taariqeenyi viidiyoo bahe. Inna gaa jira maali taa'ee jira. Taa'umatti jirta haadha komee viidiyoo bahe. Manni kiyyan bareedu iyyuu. Manni kiyyan bareedu iyyuu. Kanaafuu Yesuustu si uumeemi. Eba. Jaalala guddaa walirraa qabna obboleessa kiyya. Kanaafuu waan hin bareedne uume jechuun laalamma mucaan kun ni bareeda. Yesuus hin uumne Allah ta'u. Aan akkas hin jedhamu waan guntaa isaatti. Hin bareedu jette fofokkotaa Yesuus uume. Tokkollee qabu yoo arguu barbaadda. Ilaa ani fokkataa wayitu hin taane kun. Mudhadha. Mul'atu hin bananne viidiyoo sittiin ergaa. Kunoo na jalaa qabigaa sitti uume sitti erge. Aboo koppilinkii fi taaptaap godhaa ijoo harka keessaniin taa'ina baarakaa rabbi sinaa godhu. Taaptaap fi koppilinkii. Aboo naa guddisaa naa guddisaa. Maana barbaaddan garuu. Maana barbaaddani. Ifattichi garagali bilbila gara ifatti as garagali mee xiqqoos fanna gas jee. Footoo kiyyaa yoo barbaaddan kunooti. Asirruma ta'a. Footoo ta guddii xamattawaa qaamo. Eshi amma waan siin ja'u akkanatti haasoo itti kunoo dhiirti waan siin ja'u haadhoo koo mee ati rabbi sodaadhu. Yesus Kristos ji'a meeqa garaa haadha isaa keessa taa'e? Ji'a. Bana dhugaa viidiyoo. Ji'a 9. Ji'a 9. Ragaa kan. Deddeebaatuma oolaya. Ragaa kan. An kitaaba tokko hasaa dura ulfooytee sa'a booda dhaltee jirus niin arge. Ragaa kan neeti. Wanti nama addatti akka namni tokko ji'a 9 dhalatu eenyullee akkuma dhalatu akkuma seeruma namaatiin namummaatiin dhalate malee akka nama addaatitti ilaaluu hin qabdu. Akkas taanaan harkasii dhawee siin jira maayikii qabadhu nama jechuudha nama akkuma namaatti ji'a 9 dhalate galatoon.